sheekotiin tu waliin ikhwaanaa fi salafiyyaa wal arrabsuu malee adillaa jarri irra wal loleewuun agarree baru nuti hangammaatti. Mee asirratti mudannoon isin qabdunoo? Waan gaarii saahibban jara tokko maqaa isaanii niin beekaa wajji haasawa goone. Waan wajjin haasawa goone kana irraa hin fayyadame. Haawiin hedduudha. Tokko kadarasummaan na bira taa'ee tokko kaniin wajjin qara'e. Abbaan dhagee hundiif beeka. Amma inni kungaa kaniin ka wajjin qara'e kun baddee isa wajji teenye. Kuni as taa'e lachuu haawiidha. Nin fedha duuba jara kana. Jazaa gaarii rabbi haa kafaluu fi kheyri naa ta'anii waanjuun qaba. Hayyee asirra deebi'eeti gaafii wajji goone. Gaafii tana keessatti akki taa'anuun jeen aniin kun salafiyyaa ta'uuf hin barbaadaan jeen amma haawuma kanaan hin jaabeekan salafiyyaan ta'uu barbaadaan jeen aan ammoo ta'uudhaaf aayataan irraa maqee sababa isaa ikhwaana ta'eef ikhwaanni kun dhukkuba inni mireefu aayataan irraa maqee ani ikhwaana ta'eef ayataa yoon itti dalage dhukkuba san fayyuu inni salafiyyaa na godhu. Ayata narraa irrate ati obboleessa gaarii taatee ayata danaa baasuu dhufte kaniinan isa dhiisee sababa isa dalaguu dhabuutiif salafiyyaa ta'uu dhabeef. Ayataan an isarraa maqee sababa saniitii ikhwaana ta'eef. Mee as naa kenniin jeen ta'e ammaa kunoo ammumarraa waan salafiyyaa ta'eetiin jira. Maqaan irraa jijjiiruu migaa adillaan natti haasofita gaati dheebuutiin qabdaa mi jaannam jalaa na baasuu dhufteera. Namni jaannam jalaa na baasuu dhufe ayata badiitti ya dubbatu himuu qaba. Ayataan an isa yoon dalagee xahaaramuun himuu qaba. Ayata san yoon dalagee xahaarame duruun salafiyyaa ta'e beekan. Ayataan an irraa maqee najjifamee fi sababa saniitti ikhwaana ta'eef taakka. Ayataa yoon ani isa dalage xahaaradhee ugaa rabbi na ayyame rabbi na qaddaru ammumaa wayyee yoon inni isa dalage salafiyyaa ta'uun lafa kaayee lamaan kana biti. Afaaniin hin dubbatin adillaa fiti. Haaya kinaataatu gaamma haaya guyyaa biroo walitti deebinaan jeen kitaaba keessa barbaaddaniif fiddanii jeen haaya yaan imma amma guyyaa biroo ammaas walitti dhufna haaya saahiba kiyya waan hin seenju gaafiin naa dhufe dhiifama naa godhi ammas gaafiin naa dhufte majlisni kun walqeequu agarree jira majlisa sheekha maqaatti mee beeki gaa isaan sheebaluu fi sheebaluu walqeeqaniin jaan salafiyyummaa fi ikhwaanaan isaanii walqeeqe kana ayata sheebaluun salafiyyaa ta'e sirreesse ibaaraa isaa ayata sheebaluun ikhwaana ta'e balleesse ibaaraa isaatii fi hukumii isaa sheekotii tananaa mana dhaqee ati ikhwaana naa jaani ayatuma kana lamaan naaf idiin jeen. Mee yoo dhabde sheekotiin hundi wanni isaan karaa isan qilleensarra jirti. Mee waraabbuma jara lamaanii fidi sheebaluu istawaa akka balleessee ikhwaana ta'e kitaabni ikhwaanaa kun akkana jaabeekan. Kitaaba kana hunda oggusumaan itti gabbaase. Saahibni isaa tokko muzammil rabbi amil keessoo isaan lachuutu irraa hin fayyadame jara san. Waan akkaan itti irraa fayyadame ganaan himuudhaa ta'a. Bakka gaagaa jiraatanitti isaan amil keessuun jaabar. Hayyee namaan irraa fayyadame rabbi amil keessuu abadan antananumaan jaadu. Kana naa fuutee maal goota gaa kitaaba kana gabbaase. Kitaaba kanarra sifa ikhwaanaatiin garsiise. Siftii ikhwaanaa hadiraa dhaquu. Lallallan kitaabaan isin garsiisu kan. Hadiraa dhaquu. Maqaa rabbi istawaa istawlaajuu alquraanu makhluuqun jechuu asirra jira. Alquraanu makhluuqa jechuu istawaa istawlaa jechuu asirra jira. Tole kanaan fideegaa. Haaya akka goonugaa. Bakka itti sheebaluu ibaaraa tana balleessee sababa isaa ikhwaana ta'e. Bakka sheebaluu ibaaraa tana tolchee sababa saniitii nama rabbii salafiyyaa ta'e. Ati anumaan ga'ii naan mana dhaqeetti hima. Haay. Ati sheekotiin tun lamaan majlisni kun lamaan walqeequu garte mas'alaa ilmiyyaa isaan irratti aqiidaadhaa isaan irratti adillaa isaan irra wal qaban hin agarre. Akkan asirratti dhaabne akka dubbiin tun ifa namaa baatu hadiisa tokko nabiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa san tajriida irra qaraaneemi
laa yusalliyanna ahadukum illaa fi banii qureeyza banii qureeyzan maleen salaatinii je huun asis salaati huun achi dhaqee salaati adillaa jara kana idduu fiddeeti adillaa tanarra dhaabbattee warri asis salaate eeysa laalee warri achi dhaqee salaate eeysa laalee jetta khilaafni ulamaadha akka jira khilaafni salafiyyaa fi ikhwaana arraba malee adillaa as fidanii silaa darasaan majlisa hundaa wal loluu qabdi aayata tokko as qaraaniiti ati ikhwaana waan taateef akkatti raamaydi ati salafiyyaa waan taateef akka gaxxamte hayyee akkatti haasa'u bareechanii silaa mee haasa'u kan akka bareechina bakka shee abaluu itti qur'aanaa hadiisa kana oguu qarhaayisu balleeysi seefti ikhwaanaa gaa akka balleeysan ja'a bakka inni itti balleeyse fidi seefti salafiyyaadhaa akka fassaru ja'a tolche bakka shee abaluu akkasi fassaree shee abaluun ikhwaanaa kun balleeyse warabbii sheekotii lachuu naafiti haa tokkuma naafidi anaatu manatti itti geeysa sheekotiin tun waliin ikhwaanaa fi salafiyyaa wal arrabsuu malee adillaa jarri irra wal loluun agarree baru nuti hangammaatti namuma wal lolu wandalaatte wal loluu malee adillaa jarri irra wal lole nagarre amma buluuqul maraam ni qaraana mazaaba ni garra shee abaluu wanni kanaan taati shee abaluu wanni kanaan taatu adillaan lafa jirti adillaas qaraanamni kun adillaas qara'uun qabu arraba malee mee adillaadhaan jeen dhabne sheekotii tana wal arrabsuu isaanii malee waan isaan irra wal xilaa toonfataniif adillaan agarree adillaa isaan irra wal dhaban edaan agarreen jeen hogguu sirreeffadhe gaammaan bira ga'e waaniin an isaan gaafadhe kana odoo isaan na gaafatanii ammaaliin deebisaa jeeti rifadhe gabbayee alatti eegasiin ijoollee tana kabajuu jammaree kana as naafi isaa wal taanee jiraatan akkatti jiraatan isaan hayyee achi boodaan edaa maqaan kun gaddaafa cinqii malee edaa furmaatan qabu jeeti laggaafii lama aan salafiyyaan ta'uu deema aayataayyoon isa dalage ta'uun naa hime ikhwaanummaan dhiisaa aayataan an sababa isaa karaarraa maysee sababa isaa ikhwaana ta'eef dhukkuba sanniin fayyaa aayata na fayyisu yoon isa dalage naa hime aayataan an irraa maqees ni himta aayataan an itti dalagu salafiyyaa ta'us ni himta hin agarre haya sheekotii lamaan wal lolte tana bakka shee abaluu ibaaraa itti tolchee shee abaluu ibaaraa itti balleesseemi warra wal arrabsu garre namni kun walii xilaata ta'uu garre aayata isaan irra wal xilaatonfatan fidiboo isaan wal loluu garre adillaa isaan irra wal xilaatonfatan fidiboo hay maquma salafiyyaate samaqaan kun taabbudaa miti aayataan jeboo kunoo kitaabni aayata inni balleesse himaa kunoo kitaabni kunis aayata inni tolche himaa asitti irraa maqe aayata akkanaa akkana godheeti asitti irra deebi'ee hadiisa akkanaa sirreessee kaju mas'alaa tana wal arrabsuu kiyyaa kee odoon ta'in maqaarra wal loluu odoon ta'in adillaan an irraa maqe adillaa ati irra na deebisuu deemtu fidi hin jiru ibtilaa rabbumaa akka waliin fixe hayyee sakkanaa edaa hogguusiin jara kanaan waaniin an isaan gaafadhu kana odoo isaan na tahanii na gaafatanii mee maalumaan deebisaan jedhe waan sheekotii irra wal lolte kana himi adillaa wanaan jedhe adillaan qaba wal arrabsuu malee haya waan sheebaluu tolcha fidi hin agarre waan sheebaluu balleessa fidi mujarrada ismii malee nin tahaya waanin ta'uun fidi hin jiru mujarrada ismii malee hayaadha bakkaan an itti irraa maqee himi hin jiru mujarrada ismii malee irra ajaa'iba waan na ajaa'ibsiise darasaan majlisan ni qaraati kitaaba tokko qaraan sheeka tokkorraa qaraan asuma walii xilaata sheeka tokkorraa baaniit jarri kullamaa walii xilaata darasaan tun sheeka tokkorra qaraan majlisa kana wajji jiraataa walii xilaata xilaatummaa isaanii kana waan hiiku adillaa bakka irratti walit dhufte inuun agarre afaanii wal arrabsuu malee barbozoon jedhamu maaliin sin jedhe Sheekh Muhammad Tawfiq laangee aboo bahara ilmiidha irraa haasa'ee bar biyyoota arabaa tana keessa naa deemee je sheeka tokkorraa qara'aati kitaaba tokko qara'aa duudaa garaa walitti ta'e je
wanti kun balaadha waa'ee paartiidha malee shari'aa mitii je bahara ilmiiti dhugaasaati dubbii sanirraa fayyadamee maaliin godhe anamma jarri kuni wal xilaatoonfatuu garre mee adillaan isaanii adilluma nagartu haya gizee himtan adillaa nama munkara dalagee munkaruma isaati wajjiimaa ifiifuu qaceelaa jummaarraa guyyarraa gorsa kennamu jiru hay guyyarraa nama maqaa baasu jirra kitaaba rabbi adilluma himnee namni adillumaan qaceelu jiran se'u akkasii mudannoon ammudadhe keessa waaniin jara kanaan ifii gaafadhe odoo isaan na gaafatanii maaliin deebisaa edaa wanti tun wal arrabsuu malee bakka hin qabduun naa gaafate gaafii lamaan gaafadhe laal waan iyyoon ani sii dalage salafiyyaa ta'uun ayata natti as qaraanaan kana eenyu hin kaaredu kana ittuma jirare hayaboo ayata kana ayataan irraa maqeefiti kana yoomin naajee yoomna irraa waraabdeeti waraabbiiti sagalee tiyya takkaneetti yoom dhageessi istawla fassaruu yoom dhageessi qabrii dhaquu yoom dhageessi sheebalu ikhwaan hin jenne ikhwaanni warra qabrii gabbaru asirra jiraa mire sheebalu yoo qabrii gabbaruun haraamii himtee ustee irraan deemu yoo ikhwaana jeen malee qabrii gabbaruun haraamii tanagaa sheeyni keenya kasilaa namni ikhwaana juun kun takkaa qabriin dhayne qaanii gabareet itti koflaami edaa tanaaf maqaa bida'aa juu fi ikhwaana juu kana fayyadame jirru yoo sifa ikhwaana kana adda babaasanii himan sheeyticha kana irratti nagarre laan rakkoo yoo sifa ikhwaana juu kana hime sheeyticha kana irra waan kana agarre sifti ikhwaana ka kitaabni himu kun sheeka kana darasaan uraan qaraatu sila hayyee wanni waan kana maqaa baasanii maqaa isaatiin himuu dadhabaniif maqaan ikhwaana juu kun hunda walitti qabataa abbaa feete arrabsuu dandeeysa ni fayyada tanaafi sifa ikhwaanaa himuu dideedhaanu salafa jechuun kunis salafu saalii eega maqaa jee waan kana bifuma isaanii yoo caljee hime masjida hundarraa himamu jira wanni haarawni inni biyyaa fidu waan hin jirreefi walii galleema waan haarawa waan biyyaa fidu waan hin qabneefi sifa salafiyyaa qofa caljii himi yoo jetteen waan haarawa biyyaa fidu hin qabu sifa ikhwaanaa himi yoo jetteen sheeyninii fi darasaan isaan arrabsantuun takkaa bifa kitaabni juu kanan dalayne maqaan kun irratti hin dhugoomu hin mul'atuuf edaanuu mokkorrii rabbiitii dubbiin je'eetiin kana booda qorannoo eegale akkasitti jechaan irratti xumuruun kana namuu haa qabatu wanni dubbii tana didaniif sifa ikhwaanaa himuu wanni didaniif sifa salafiyyaa himuu wanni didaniif sifa salafiyyaa yoo hime wanni kun gisee hunda masjida irraa himamu jira wanni haaraውን hin jirtu sifa ikhwaanaa yoo hime kun hawarra bid'aa kana hawarra dargaadhaa kana hawarra bakka waalaaltu dhaquudhaa kana namni sheekotiin qaraasu jirtu ta kana dalagu jirtu hin jirtu maqaan kun irratti hin dhugoomuuf nama isaan ajaa'iba darasaa sheeka keenyaan akkana jaan sheeyni keenya isaa yoo takkaa bakka waalaaltu hin dhayne sheeyni keenya takkaa qabrii kana takkaa sifana walli takkaa akkana hin jenne takkaa akkana hin jenne takkaa akkana hin jenne meekka ikhwaanni juu himaa janiin akkana jaasiin jaa sheeyni keenya takka akkasiin jenne haya akkaataa salafiyyaa mee oosaafa salafiyyaa himaa jettaan rabbitti amanan aqiidaan akkana sifa rabbii akka rabbiin jeetti quraan hadiis akka rabbiin jeetti samiinaa waaxaanaa akkana jaan kheyri jirjirfatan walaa'u wabaraa'u rabbiif jecha jaalatu rabbiif jecha jibbuu jan wanta kana himuu nama dhoorke as dura waan hin jirreef waan haarawa waan fidu waan hin qabneef maqaan haarawa taheet kaayoonsaa haaraya ta'uuditi saniifuu maquma qofa malee waan adillaa dur hin himin wanni himan waan hin jirreefi kaayoo salafiyyaa himuu didan namtichi kun shari'aa irraa maqee dirree bahu wallaalaan jaahilli gandaatu sheetichan dhiisu odoo isaan ikhwaan hin jenneenuu kana gabareen ni beeyti kunoo kitaaba kanaa qabu hayyee odoo isaan ikhwaan hin jenneenuu kana gabareen ni beeyti akkana jechuudha dubbiin saniif adda baasuu dhabanii maqaa ikhwaana juu fayyadaman
Saniif adda baasuu dhabanii maqaa salafiyyaajuu fayyadaman. Yoommoo kheyrii ta'e gaarii ajajanii hamtuu irraa dhorkuuf abbaa hamtuu dalage hamtuu isaatii fi adillaa. Abbaa gaariitti ajajuu barbaaddan gaariidhaa fi adillaa. Amrun bimaaruuf nahyun anil munkar والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حالك كناتين هند ثاني تداما